Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota Hamzaa Sheikh Jaabir hunda keessanuu bakkuma jirtanitti salaamanni kiyya isin bira naaf haa ga'u isiniin jecha inshaallahu ta'ala viidiyoo kaleessa haasoyinii dabarsinee san keessatti waa'ee Ustaad Naasir Hamzaa sheekan garii bayyanootaan maletti ifa baafannaan maletti isarratti duuluun isaanii ifa baheeti jira. Isaan san keessaa arraan tana kan tokko ganamsu lafaa ka'ee bazabazaa haasawee jira. Isa san irratti dubbachuu dhufe inni san Jaafar Bayaani jiraata biyya Kanaadaati. Ganamaan tana akkuma lafaa ka'eettiin bazabazaa inni barreesse arkee qofle. Bazabazaa inni barreesse sanis isiniifin fiduu jiraadha. Amala isaarraa Jaafar Bayaan nama gartee harki isaa adaba hin qabne. Nama harki isaa adaba hin qabne hoggaan siin jedhu nama gartee wahuma isa afaan dhufe barreessu Facebook irratti maqaa namaatii isaa tahuu waan fedhee isaa tahuu amma namni isa ergate hin jiru Naasir Hamzaa irratti ifumaaf lafaa kaatee jechuudha. Ifumaaf lafaa kaatee waan hin taane barreessite hallayyaa fi neeyite jechuudha. Okay, Jaafar Bayaan wanni inni beekamuun usee cal je'ee dubbachuudha osoo itti hin yaadne. Haasawaa isaa keessaas tokko isiniif hin fida. Wanni isaan gartee Ustaad Naasir Hamzaa irratti duulaniif waan biraatiif miti. Oromoof quuqamaniitii miti. Islaamummaaf quuqamaniitii miti. Islaamummaaf quuqamuu sanuu osoo beekanii bareedaadha ture. Islaamummaaf quuqama qabaataniitii miti. Anaa isinii obboleeyyan hinaaffaadha. Akkamitti Naasir Hamzaa addunyaa irratti akkana beekamaa osoo nuti hin beekamin jechuudha. Du'aayin sii godha adde Jaafar Bayaan rabbi si haa beeksisuu rabbi gartee feemasa si haa godhu amma hoggaan maqaa kee dhawaa jiru kana nama hedduutu si ilaalaa rabbi si haa beeksisu wallahi du'aayin sii godha. Ammallee amma durallee inni kun barruu takka fuudhee maqaa kiyyaa wajjin osoo nan gaafatin Facebook isaa irratti barreesse akkuma jennetti gaarkaatu adaba hin qabne harkaan nyaata maal jee barreesse Hamzaa Sheikh Jaabir hattuu TV Nurul Hudaati. Alhamdulillah chaayinaala mataa kiyyaatiin qabaa ittiin gammada waaniin ifin fedheen irra gadhiisaa hordoftoota kiyyaa alhamdulillah waaniin gartee TV Nurul Hudaa jala dhaqee hatuuf hin qabu. Osoo atii godhemu ati hin goone nan gaafatin maqaa kiyya fuudhee online irratti barreeffatee jechuu adde Jaafar Bayaan online irratti barreeffattee gadhiifte amma dura. Duubaanin itti dawwale obboleeyya waan ajaa'iba isinitti ta'a. Duubaan itti dawwaleeti wajji haasawee bazabazaa isaa irraa waraabee ture. Wallahi namaatu na kadhate gadi hin dhiisinii bazabazaa isaa tana. Bakka rabbii jecha nama naccimaa nama nan jaaladhuutu na kadhate bazabazaa isaa san akkuma gartee gurbaa gaafa Nurul Hudaa san irraa waraabee gadhiisisanitti jechuudha. Isaas waraabeetiin ture garuu namaan na kadhateetiin irraa haqee. Akkasitti adaba hin qabu jechuu waan haasa'u keessatti nama guddaa mataan molaa'u jiru ka ilmaan qabu ka areenni arraawi ka gartee safuu hin beekne ka hinaaffaan sammuu isaa keessa guutte irraa tokko. Wanni inni ganamaan tana barreesse immoo yoo kan waliin laallu ta'e waan hedduu nama kofalchiisaatii fi nama ajaa'ibsiisaati. Inshaallahu ta'ala kan waliin laallu tahaa jechuudha. Maal akka ganamaan tana Facebook irratti barreesse. Ganamsu lafaa ka'ee hoggaan laalu barruu tanaan arge. Barruun maal jetti? Ustaad Naasir Hamzaa gama keessaatiin viidiyoo ulamaa'ii guddoo Oromoo sheekha sheekotaa kan tahe Sheekh Hamzaa Sheikh Jaabir naaf erge laaleetiin jira. Akka yaada isaatti inni sila hariifa ta'uu fadheeti. Hariifa ta'uu fadheeti sheekha sheekowwanii ulamaa'ii guddoo ulamaa'ii Oromoon qabdu keessaa hoggaa jiru. Mee maal si fakkaatti lakkaffiidha sila akka yaada isaatti. Wanni kana nan aarsitu garuu. Wanni kana nan aarsitu. Wanni na aarsitu waan akka gartee isaan dheengadda dalaganiisan. Ummata Oromoo jidduutti bocolaa fi haasawa kijibaa haasawanii amantiin adda nama qooduu barbaaduu isaanii saniitu na aarsa malee wanni inni asirra katabe kun nan aarsitu. Mee walinaaf nu barruu tana. Okay. Akka ajaa'ibatti haqa nuti dhoysine addaan dhoosee nutti hime. Kijiba nuti Ustaad Naasir irra keenyees
sababa isaa wajjin nuuf himee jira. Sababni isaa wanni isin kijiba irra keessaniif hinaaffaa fi miqqanyummaadha. Ammallee irra deebi'eetiin si hima adde Jaafar Bayaan. Okay. Garuu wanni na yaachisaa jiru sheekni keenya guddaan ulamaa'iin Oromoon qabdu guddichi Hamzaan akka nu hin dhiifne nutti himee jira. Akka nu hin dhiifne akka daaraa nu godhu nutti himee jira. Wayii akkamumatti edanu osoo daaraa hin taane bullaa je. Way akkamumatti edanu osoo daaraa hin taane bullaa. Okay, barruu isin yaafitu. Maalumaafiin muka tahee kan ja'an guyyaa akka arraa kanaa. Waan muka taateef inshallah viidiyoo teetiin fiduu deema. Daqiiqaa xiqqoo booda waliin laalla viidiyoo isaa. Bazaa inni amantii keessatti haasawee. Okay. Adeeroo jee booda irratti. Hanga gartee qishnaa godhee adeeroo jee jabaadhaa jennee jirra. Sa'aa 72 nuuf kennitan. Tana keessatti ni ta'uu banna. Shunkurtiis fayyadamaa jirra. Ni fayyadamna. Shunkurtii ni fayyadamna. Mee maalitti fadhe? Maalitti fadhe? Amma inni hariifa baadiyyaa ta'uu fadheeti. Hariifa magaalaa ta'uu fadheeti. Miskiin. Shunkurtii ni fayyadamne jechuun wanni inni itti fadhe Hamzaa Sheekh Jaabir sheekha shunkurtii jechuu barbaadeeti. Shunkurtii yoo feete yoo meeshaan tee xiqqoo taate Jaafar Bayaan siif godhuun hin danda'a. Inni jechuu fadhe Hamzaa Sheekh Jaabir shunkurtii fayyadamaa jirra. Duraanis shunkurtii buusaa keessatti godha nyaachaa turre. Maalitti barbaadeeti? Maalitti barbaadeeti? Hamzaa Sheekh Jaabir sheekha shunkurtii jechuu barbaadeeti. Nama kanamma asirratti inni lakkafaa oofaa jira beeka. Bakka wanni inni gartee bocola isaan je'ee fi bocolummaa isaa tana barruu isaatii isa ibsa jechuudha. Barruu inni haasawe kanaatu isa ibsa waan Hamzaa Sheekh Jaabir isarra kaayee miti jechuu bocolummaan isaa tanaatu isa ibsa. Osoo waa hin hubanne ammas gartee kanuma kaatee barreessitee kalee viidiyoo san keessatti an Jaafar Bayaan je'een jiru arra garuu ifa baaseetiin Jaafar Bayaan je'ee viidiyoolee isaarraa takka takkatti haasa'uuf deema. Viidiyoolee isaa keessaa hoggaana wajji dhageeffattan isinuu ni murteessitan. Gurbaan kun dhiiroo maraatumaanii akkanatti online irratti haasawaa jiramu fayyaadhaanii. Ammas osoo social media laayisensii nama barbaachise bareedaadha namoota akkanaatiif. Okay, viidiyoo isaa san na wajji laalame waan inni joona wajji dhageeffadha. Duuba du'aa'iin akka qeebalamtu wanni gartee sababaa ta'u dalagaa gaarii dalagu, dalagaa gaarii wal ajaju. Namni kun khawaa takka beeku waan beeku dabarsee khawaan hamtuu arke irraa wal dhorkee wal sossobee waliin jannate seenuu kajeeluun du'aa'iin teenya akka qeebalamtu fedhaa jechuudha. Namni tokko qofti keessaa fi qaceellee nama kaan tuffataa jiraachuun illeen inni nu irraa gaafatama. Ilmaan dhugaadha inni qaceelee nama kaan tuffachaa jiru nuti nama kaan tuffachaa jirraa jechuudha. Okay, mee haasawa gaa amma barruuree fusanis isumaatu barreessee haasawa kanaas isumaa haasawuu jira dhageeffadha. Haasawunummaan isaatu akka matsaaf qudduusin wal dhabe jechuudha. Na wajji oofaa dhageeffadha. Nama biraadhaa ka gartee isa biraa hammaatu inni tuffatee aan qaceelaa jee boonaa jiraate rabbiin gartee isallee isa qabaa jechuudha. Maaliif ummata kana hin qabini isaan jaa jechuudha. Walumaan balaan gaafa dhufte Okay. Maaliif ummatan kana hin qabini isaan jaa. Amma gartee waa'ee adeeroo jabaadhaa shunkurtaa fayyadamaa jirraa inni je'e kana keessatti namoota hedduu koomantii jalatti koomantii babarreesse sheekha shunkurtaa sheekha dhimma gartee mudhii gadii jechuudhaan achi jalatti naa barreessan. Kana hunda toltutti ummata qaceelchaa jira jechuudha. Dhimma toltuu fi gaariitti ummata qaceelchaa jira. Jaafar Bayaaniin baana. Toltuu fi gaariitti wal qaceelchaa asiin jechaa asii waan biraa dalaga. Haasawni isaa akka matsaaf qudduusi jechuudha. Haasawni isaa akka gartee matsaaf qudduus amma jiru khalaaqame kana jechuudha. An isaan maraataadha moo naaf hin galle gaa yoo sammuun xiqqoo shawuu taate mee dhageeffadhaan mallee. Walumaan balaan gaafa dhufte walumaan dhoyti jechuudha. Waan du'aa'iin teenya akka qeebalamtu nuuf guutu kanneen kana godhuudhaan irraa fagaatuudhaan waan du'aa'iin akka qeebalamne godhu kana gartee dhiisuudhaan akka gartee warra irraa qeebalame warra maqbuulaa taanu isin yaama rabbiin
warra waan dhagayetti fayyadamu nu haa godhu anallee nama waan dubbatu kanatti dalagu rabbiin na haa godhu. Okay. Amin. Rabbi nama waan dubbatetti dalagu si haa godhu. Toltutti nu ajajjee gaarii gootee galatoomii adde Jaafar Bayaan hasooni kee wal dhaba mana haakimaa kan maraatu osoo dheeyxeef laaltee hedduu takka shakkisiistu dubbiin teetun. Ani wauma jiru irraa hin dubbachaa jira wallahi aareetiis isa lakkafuu fadheetii miti. Haasawa isaa kabiraa kan inni gartee daawaa keessatti godhus isiniif hin fida. Haasawa kana keessatti asitti lakkaffii je'ee isa jalatti lakkaffii gaa arrabni namaa jechuu hin dandeenye. Gama jalaa kanatti yaa itti gaafatamaa meeshaa dhalaati hidhiiraa maqaa achi jalatti anaan ja'an jechuu waan inni barreesse kana jalatti inni asiin toltutti wal ajajaa maarree waliin godhaa jechaa gama asiitiin toltuun inni Facebook irratti nama ajaju lakkafaa fi tuffii baanansanii jechuudha. Sheekha Oromoo guddaa ulamaa'ii guddaa jechuun maalitti fedhe barruu isaa tana keessatti. Okay, tana qofaa miti ammallee viidiyoo isaa tan inni gartee silaa daawwaa irraa achii bareedduu daawwaan isaa ta irraa dhuma waan inni daawwaa godhe na wajji dhageeffadhaa. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rasul keenya sallallahu alaihi wasallam wanni inni jaalatu hundi waan nuti najaa itti baanu wanni inni irra carraaqe hundi waan nuti najaa itti baanu akka nuti azaaban seenne hundi namaa akka jannata seenu tattaafataa ture osoo silaa dandehe ilma namaa kana garii isaanii maallaqa fedhu maallaqaan illee bitee akka inni biddarraa hafu kagartee loluunii fedhanillee loleenii akka inni biddarraa hafu. يا الله اللهم استرنا يا رب يا رب دتشي قبل نستري قرتي دتشي جلت اللي نستري نما خنا قرتي جي عصو نجي خنا قيستي دقيا وصوص العدن ده المنا ما خنا قري ثاني خمالك في المالك عن اللي بيتي أكني بالدرهم خمالك في المالك عن اللي بيتي أكني بالدرهم خمالك خلو مالك عن اللي بيتي أكني بالدرعه خمالك خلو مالك عن اللي بيتي أكني بالدرعه خغرتي لولوني فدان اللي لوليني أكني بالدرعه خغرتي لولوني فدان اللي لوليني أكني بالدرعه خغرتي لولوني فدان اللي لوليني أكني بالدرعه no 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 خغرتي لولوني فدان اللي لوليني أكني بالدرعه خغرتي غورس فدولي غورسيني أكني بالدرعه رسول صلى الله عليه وسلم حال سنين أمة إساء هند بالدرع باسوراف جالت إساء هوين إساء يادن إساء قدام خللو فلانين اللي لولي أكي بالدراهف خمالك أفدولي مالك أنبتي أكي بالدراهف نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيين إسلاما خنو تتأمنوا والرب إساء جئه لغي فدو يعبري سخي يوم بين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة أبو خرى ربي خيتيتي حكمة أنما يا مجئين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وأن النجي تشاجرو خمالك فدو مالك أنبتي خغرتي لولوني فدوس لوليني جهنم الرئيسان نجابا سودا نو نبي محمد يمسن نبي محمد وأن ربي جئين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة خرى ربي خيتي هيوم ما في غرسا غاري نما يامي جئين مالي تومي مالك أخفالي في يامين جنين إيسا رابرت لا تديرو منتي كاناتنا إيسا برت جعفر بيان ديرو رسول نبي محمد صلى الله عليه وسلم سنبانتمو جعفر بيان مو رسول برا بانت رسول برا غانو تخرب برا إرغمي هندتني أمنا غرو رسول أتبانتو خانا إفانو باسمي واني أتي هاسوخي خيسا جتي إرادة ديبيني لالا واني أتي بروتا نرب برريستي واني أتي نمرتي أزوه لالا نبر ريستو أما دراس أماس ilmaan Oromoo amantiidhaan adda diiguudhaaf wanni ati tattaafachaa jirtu kun rasuula keenya kanaatti si ajajimu moo rasuula biraa haaree ergame gaan hin beeyne
فيديولين قا هدو جرا سآن ننجيسو إن شاء الله تعالى حاجة قوية صدي أفوري فيديو إساقي سيو هديمني هاسويني وان قد غرتي أمة جلسو في هاسو ولب بوچولو في خانا إدو خيسا جرا نبي محمد الرخ جيبا خاية جتشو قربان نبي محمد مالك عن نما بيتي وصوتاتي نبي محمد هاسو سا توكيچاتو الدنيا تنغوتو غرتي نما مليانا ترباؤل سيغالي نما بليانا ميكا نبي محمد فلو قد جران جلدي ما جران جالچا جران مالك عن وني جامو الدنيا رتي حديث خيستين دغيني قران خيستين دغيني دركين اللي اولوليتين اللي وني جامو جرو حكمه انما يا ماجرا تناف امنتي كنا تناس ايسا كبرتي امه برسيسم بيخو ان على كل حال غوتمت وغان سني مجافر بيان يو ركنا سمو قباته من حاكما خيسن ديات وري كندا بوليس جيسا يوم ركنا سمو قبانه if khabaje nagayana jiraatu yoo nagayaan hin jiraanne nagayaan isa jiraachifna jechuudha nagaya isa goone nagayaan isa jiraachisuu dandeenya haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti komantiilee isaatis viidiyoo dhuftu keessatti ni laala komantii bocola inni barreessee akka ijoolleetti arrabaan haasa'u jechuu ijoollee jalatti haga viidiyoo dhuftu walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu ila liqaa